Ay Soofii macarrashaa ishii kana yeroo ta'u goru naman aarsu. Soofiin yeroo darbee biyya Arabaa turte waggaa meeqa turte. Ammas gara biyya Arabaatti hin deebi'a malee biyyi kun humana hin taane biyyi kun ana biyya ormaa natti taate waanan biyya Saawud Arabiyaa keessatti hin taane wanti ani achitti narra hin geenye rakkinaan iddoo sanatti hin agarree ergan biyya kootti galee rakkini dabaree harka natti dhiqattee jette mucaa. Harkuma natti dhiqattee harki rakkinni kanaafu biyyi kun waan hin taaneef ammas deemee biyya Arabaatti deebi'a kan jedhu viidiyoo tokko kaleessa gadhiiste jechuudha boo'ichaani. Kanan gadhiisuuf immoo waan an irra jiru haala ani irra jiru akka beektaniif warri na dhiphattan warri na jaallattan warri bilbiltanii na gaafattanii kanaafanii jettee nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa fi galata waaqaa ta'u viidiyoo kabiraatiin dhufee jira. Video ke like gochuun dagatina sila like isin biratti warqii caale like isin biratti warqii caale subscribe godha. Anyways vidicha yoo tuqxanii bantani like godha. Malama kenna toon jedhe isin yeroo darbe isinitti meera bilooki akkana gootan qaatan isinitti namni like namaa hin goone akkamitti riyaala tokko namaa erga akkamitti dinaara tokko namaa erga akkamitti diraama tokko namaa erga namni like sassatu. Dokna hulla kish aleeko egaa gara isa fidee dhufetti yoo dhufee deebi'ee Soofiyaani interview tokko illee dhaggeeffataniitu yoo ta'e miidiyaa maalii irratti waan ta'e irratti interview taatee turte waa'ee Toofiq jalqabaa dhuma Saawud Arabiyaa waggaa meeqa akka turte Saawud Arabiyaa immoo jireenyuma isaa maalii isaayyuu hunduma dhiistee Toofiqiif jecha akka Itoophiyaatti galte dura isaan gali jettee waadaa galtee fi nan dhufaadhaan innis biyya galee waadaa sana kabajjee isa faana jiraachuudhaaf akka jireenya biyya Arabaa dhiistee dhuftedha. Isheenii firiidhaan kan hojjettudha by the way. Adaadaa ishee fudhate biyya Arabaatti viizaa hojjechiise. Biyya Arabaa hojjechuuf hin naqne yeroo sana isheenii akka viizit viizaatti deemte. Akka daawwannaatti kan fudhatte obbolee Adaadaan ishee jechuudha. Haa ta'u malee biyyicha isheen ilaaltee jaallannan akka hojjettu taate jechuudha. Nan hojjedha jettee viizaan ishee itti fufinsaan hojjetamee fi akkanatti biyya Arabaa turte jechuudha Saawud Arabiyaa keessa. Haa ta'u malee erga isa bartee karaa TikTokii wal barree jettee egaa maaliif beektu amma kan hin duubatti deebi'aa isaa jiru. Dubbiin kan itti dhufee rakkinni kan itti dhufee ammas akka biyya Arabaatti deebitu kan godhaa jiru iyyuu Toofiq kanadha jechuudha. Sababa Toofiqiin jaallattee jaalalichi milkaa'uu didee gaa'elichi milkaa'uu didee baay'ee waan taateef rakkoo waan irratti ta'eef sababa achii wal qabateen ammas biyya Arabaatti deebi'uu fi waan ta'eefan achii kaasee jechuudha. Waggaa 3 fi maal na eegee jette isheen waggaa 3 fi maal na eegee sabooda dhufeen isa faana jireenya eegalee haala keessa turru gaarii haa ta'uyyuu malee boodarra wanti jiru hunduu akka hin taane ta'aa dhufee bakka nama ani yaanne nama ani amanu nama ani obboloota jedheen wanti baay'een narra ga'e keessumaa ammoo jechuudha yeroo darbee hospitaala ciistee akka ciistee hundi keenya iyyuu argineerra garuu ajjecha yaalii narraan gahamee ture jette akkamitti ijoo ajjecha yaalii narra geessisanii turanii dubartootuma sana keessaa jechuudha. Akkamitti jennaan naannoon safara keenyaa tokkodha. Guyyaa sana dukkana ture mabraatiin hin jiru gara galgala keessaati. Akka balbala jala nama dhaabbatee nama eegu hin jiru gara sanatti dhaabbattee na eegdee wanti inni midhaan ittiin hodhan maali waan akka maaxii hin jiru maaxiidhaan inni madaabara matoofaa hodhamu tokko isaanii karaa gurra koona waraantee jettee bakka yaali ajjechaan irratti yaaltee turte hamma kanatti akkamitti deemaa baay'isee dubbichi otoma ta'eyyuu Soofiin kun hinima dhiistellee akka haasaa isheettis akka maaliif itoo dubbannu garuu Soofii fuulli ishee akkatti guggubate ilaaltanitti viidiyoo interview sana ilaaltanitti yoo ta'e filtarii hin qabu namichillee kaameeraa normaalii dhumaa waraabee Maallee uumaa jechuun akka bareeduuf uumaa singoone natti fakkaata
fuulli ishee akka jiru guggubate gaawwaqa guggubatteetti mucattiin keessishis duubnishis gubate silamaan gubattu ture baay'ee guggubatte kanarraan kan ka'e biyya arabaa yeroo jiraadhullee ijaazaayyu boqonnaa jechuudha ji'a jaatti tokko faa baha nama bahuufis hin qabu umaas waan hin qabu waan nama dhibu immoo Toofiq jaalallee koofi nama isa jalqabaati jette Toofiq jechuun isa yeroo jalqabaa ni jaalladhuuf beekudha nama ni jalqabatti dhiyaadhes dhiira ani baresi Toofiqidha jette laal kanaafuu Itoophiyaa isaaf jedhee galee biyya arabaa toonatti tolee jiru jireenyi isaa toonaa ta'ee jiru isaaf jedhee galee garuu wanti ani hin keessummeessine hin jiru rakkoo baay'een irra ga'ee fayyaa kootti nafnee jireenya kootti nafnee gaa'ilatti hin nafne kanaafuu Itoophiyaan anaaf akka waan biyya ormaanatti taate rakkoo baay'een asitti waan irra ga'e deebee biyya arabaa deemee jireenya koo sirreessuun qaba jettee viidiyoo akka kanaa hojjettee maayettu sinir simmee maal jettu dhugaa waqa naman aarsu namni nan boqadha jedhee aaran galfadha jedhee biyya isaatti yeroo galu nama jaallatu faana gaa'ila dhaabbatee jireenya eegalee waan hunduu kallatti inni hin beekne yeroo harkaa godaanee ammoo ammas deebi'ee jireenya masa duraa sanatti deebi'ee yeroo deemu baay'ee nama gaddisiisa kanaaf shamarran keenya walirraa hubachaa deema walirraa barachaa deema laal amma umurii achittis baay'ee fixxee asitti sammatee umuriin xinnoon ta'eera ammoo gara duubaatti deebi'uun dubartiidha baay'ee sirees ulfaata yeroon shi baay'ee gubata yerootti da'uu qabdu yerootti ijoollee guddisuu qabdu ammas irra deebitee nan deemachuun baay'ee jabaata kanaafuu sirriitti barachuu qabdu sirriitti namarraa ilaallachuu qabdu yoo xiqqaate dubartiin tokko kana booda shamarri tokko jireenya ofiishiitiin gadi dhaabbattee survive amma gootutti namatti dabalamuu qabdu akka Soofii kana wanti fedheetoo irra gahee dhiiraan adda baatee of dandeessee dhaabbattee waan hundumaa jireenya ishee itti fufsiisuu qabdi jechuudha kanaaf jireenyi immoo amma baay'ee rakkisaadha namni tokko qobaasaa jiraachuun baay'ee ulfaata haala ammaatiin kanaaf dubartoota keenya shamarran keenya jabaadhaa jireenyuma keessan qofaaf yaada mana keessaniif yaada borii keessaniif yaada waa'ee dhiiraatti dhiisaa kalli walli mafi faayidaa rijaal madaamin kiyyayyuu dura saachu rijaal mafi koyis kalli faayiza taali ishtagali kalli iyaalke indamaama taali ishtagali zod mafi koyis rijaal mafi koyis naangetti lakkaasheenna rijaalii baabaan hinnaashee aarsu ufte akkas naangetti argitanii baabaa yeroo qumaara irratti taphate aarsu zod mafi koyis rijal mafi koyis kalli wali naanyetti ufte jechuudha argitanii miti inna dubartiin otoo ofiishii of hin danda'in zod mafi koyis rijal mafi koyis ugaadha bar mafi koyis mkolazim zod yoo ta'e yoo gaariin argame yoo kan si jiraachisu argame kan si yaadu argame ameen garuu kan si gubu taanan kan si kabajne taanan si hojjete kan si jiraachisne taanan akkuma hamuma birriin kee dhumutti gateetitti si baata taanan mafi koyis